Ani hin dandeenye gidduu galee dhiisi jedhee yoo gidduu galu dur jedhee nattis dhukaasee jechuudha. Gara kootis akkasitti qabee dhukaase. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota qaaqootiif kan taatan hundi keessanu jirtu jira isin hin jenne irra har'a immoo viidiyoo wayii qabannee dhufneerra. Innis maal jettan dhimma torbee kana keessa sooshaal miidiyaa deemu innis maal jettan dhimma artistoota keenya artist Andu'aalam Gosaa fi dhimma Caalaa Bultumeeti. Innis maal jettanii guyyaa jalqaba dhageenyu artist Caalaa Bultumee akka murna faannootiin adamsamaa ture beekamaadha. Isaan murna faannoo kanaan akka lolli irra ga'e poostii gochaa ture innillee akka konkolaataan caccabee akka lola guddaa irra turanii poostii gochaa ture. Namoonni baay'ee immoo sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti kan waan sooshaal miidiyaa akka feesbuukii akka wanta mee sooshaal miidiyaa jijjiiran irratti kan akka tiiktookii irratti yuutuubii irratti akka isaan artist Caalaa Bultumee fi akka artist Caalaa Bultumee fi akka artist Andu'aalam Gosaa shamarran irratti wal lolanii warra rukutanitti keessumaayyuu sooshaal miidiyaa akka tiiktookii fi yuutuubii irratti deemaa ture. Amma garuu isa miti namoonni baay'ee tilmaama irraa ta'uu danda'a, hubannoo dhabuu irraa ta'uu danda'a. Jecha kana kan dubbachaa turani. Lolli isaanii inni cimaa garuu maal akka ta'e artist Andu'aalam Gosaa haala kana fakkaatuun ibsee jira. Akkalatti dhumaan akka amma viidicha akka laallu jedha. Lolli akkam akka turee fi waan jiruun isinitti waan miidiyaa irratti deemu kun dhugaas miti. Aga miidiyaa guddaatti ga'ee waan isaan haasa'an dhugaa miti. Kanaaf dhugaa jiruun isinitti himaa dhugaanaan dhabeellee hin jira. Wanna kana garuu beekuu qabdu waan ta'eef isinitti himaa. Iddoon sun iddoo hojii kooti. Iddoo hojii koo Qananiisaa guyyaa sana hojii qabaa. Ani hojiidhaafan deemee Caalaan bashannanuuf dhufe. Sa'aatiin darbee jennaan jarri ibsaa ibsitee jara wajjin olitti wal lolee jechuudha. Achi booddee jarri qabdeetuma ijoolleen Oromoos jirti gaardota keessa baastee jirti gara alaa meeshaarraa fudhanii turan. Meeshaarraa fudhan suni deebi'uu qabaa waan jedhu ni natti haasofnaanii ani meeshicha irraa fuusisee deebisiisee fi jechuudha. Irraa deebisee fi deebisiisee fi meeshaa. Amma iddoo sanitti ijoolleen dhuftee ijoollee homaan beekne. Ijoollee iddoo biraatii dhuftee ijoolletti immoo nan beeka. Dhiisii jechaanii ture. Dhiisii jennaan mucaan jiru dhahee kuffiseera ijoollee bakka kufeetti mucaatti rasaasni dhuka'e. Nan ajjeesii yoo jedhu ani hin dandeenye gidduu galee dhiisii jedhee yoo gidduu galu dur jedhee nattis dhukaasee jechuudha. Gara kootis akkasitti qabee dhukaase. Kanaafuu dhugaan jiru akkasi. Wanni tokkoyyuu hin jiru. Iddoo sanitti lubbuun darbuullee hin danda'a. Mucaan ammas miidhama guddaarra jira. Kan koo Rabbi na baasee garuu immoo kabajni walii qabu akkana ta'uun qabu. Iddoo hojii kootti akkas ta'uun qabu ture yoo ta'ellee immoo of qabuun of akka wanni hamaan balaan isarratti mudanne abbaa ibidda qabeetu murteessuu qaba jechuudha. Garuu immoo nan dandeessisne sanaaf gidduu galee mucaan nan ajjeesii yoo jedhu jechuudha. Dhugaan jiru kanuma. Mucaan miidhamee jira. Anis immoo konarra darbeera miidhameera. Lama dhuka'ee tokko surree keessa darbee tokko immoo caafiirra na argatee jechuudha. Ani waan kana bal'isuun barbaanne wanni uumame akkasii kanaafi dhugaa kana baraa wanni kun akkasii jechuudha. Egaa artist Andu'aalam Gosaa dhimma wal dhabdee isaanii dhimma kana akka ta'e haala kanaan dubbateera. Dhimmi isaan irratti wal lolan dhimma biraa yookiin waa'ee shamarranii akka jedhame osoo hin taane nama irraa dhoowwutti akka ta'e artist Andu'aalam Gosaa haala kanaan dubbateera. Kanaafiyyuu hubannoo otoo hin argatiin waanuma agarree akkuma nutti dhufetti akkuma tilmaamnetti dubbachuun baay'isa miti. Wantoota dhugaarraa fagaatan haasa'uun gaarii akka hin taane asumarraan isinii dabarsuu barbaada. Dhimmi lammaffaa immoo dhimma koomediyaan artistii jechuu dandeenya. Koomediyaan Lij Yaaredidha. Lij Yaared eenyudha? Lij Yaared maal ta'e maal hojjechaa jira maal hojjechaa ture kan jedhamu immoo hundi keenya ni beekna. Lij Yaared koomediyaanii afaan Amaariffaatiin hojjechaa ture. Bara haaromsaa jedhamerraa kaasee immoo koomediyaanii afaan Oromoodhaan
afaan oromootti deebi'ee hojjechaa turedha. Afaan oromoodhaan hojjechuu isaarraa kaasee immoo jaayila namoota baay'eerraa akkuma argate jibballee namoota baay'eerraa argachaa ture. Kanaafiyyuu immoo Lijaareen maal ta'e isa jedhu irratti namni tokko gaafa hojii tokko hojjetu dogoggoruu danda'a. Dogoggora sanarraa immoo sirraa'uu ni danda'a. Lijaareen koomediyaan qotan ta'in qabsaallee jechuu dandeenya. Qabsaa keenyadha. Namni tokko immoo gaafa waan tokko hojjetu ni dogoggora. Lijaareen dogoggoree wanta dogoggora hedduu keessa ga'uu danda'a. Garuu dhiifama jechaas ture. Garuu amma Lijaareen mana sirreessaa galee dhamaa jira. Waaqni nagaan si haa baasu jennaani. Garuu immoo viidiyoo gidduu kana gadhiisaa turani. Viidicha isintti agarsiisa dhumarratti viidiyoo kana akka waa inni bakka yakka hojjetee bakka isin dhabee dhagaa keessa faagichaa ture isa fakkeessaniiti. Viidichi garuu sobaadha. Viidicha sirba tokko jettu sirba kilippisaa keessa turedha. Viidichi kana isin jechuu barbaada. Yaalli Lijaareen nagaadhaan si haa baasu jennaani. Rifatuun ammaka kiu jechuun ammaka gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka roobe Adaamaa na fakkaatuun ammaka roobe Addis Ababaa na fakkaatuun ammaka bakki jiru kun Ambootiin Dallo na fakkaatuun ammaka. Inni kan biraa immoo dhimmi keenya dhimma Hawwii Modeling Akaadaamiiti. Hawwii Modeling Akaadaamiin Hawwiin shamarree Oromoo shamarree cimtuu barattoota modelingii ta'an leenjistee marsaa meeqaaf eebbisteedha. Rifatuun ammaka kiu jechuun ammaka gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka roobe Adaamaa na fakkaatuun ammaka roobe Addis Ababaa na fakkaatuun ammaka bakki jiru kun Ambootiin Dallo na fakkaatuun ammaka. Egaa Hawwiin akkuma nama kaanii of dhoksitee taa'uu hin wallaalle. Shamarreen kun ijoollee keenya ijoollee Oromoo ta'an model ta'an kana barsiiftee baasuuf guddaa galatoomnaani. Haa ta'u malee Hawwii Modeling Akaadaamii kana cimina ishii qofa osoo hin ta'in namoonni yeroo hedduu dadhabbina ishii kaasanii yeroo itti isaan isheen akka ol hin jenne gochuu barbaadan ni jiru. Hawwii Modeling Akaadaamii garuu kana isa namni meeqa waan meeqa haa ta'u tuffattee dhiiste barattoota ishii marsaa meeqaa leenjistee eebbisteetti ammas jawaab jennaani. Maalumaafuu wanni jechuu barbaadu hanqina namaa qofa osoo hin ta'in hanqina namaa qofa fuudhanii ifatti baasu maal qofa osoo hin ta'in cimina namaallee baasuun namni hanqina hin dhabu. Hanqina isaa immoo walii baranii walii dhoksanii maal jechuu otoo qabanii hanqina walii fuudhanii alatti baasanii cimina namaa immoo dhoksuun baay'isa miti jedha. Bakki argama Hawwii Modeling Akaadaamii gara Sululta jira, Burraayuu jira, gara Adaamaa jira. Warreen barachuu barbaadan dhaqanii akka baratan asumaan ergaa isin dabarsaa. Hawwii Modeling Akaadaamii jabaadhu jennaani. Viidiyoon keenya har'aa asumarratti xumurama. Haga viidiyoo biraa walitti deemutti nagaa ta'aa isiniin jennaa.